بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرجرتو نجا كيساني كبجمتوتا في جالتمتوتا هردوفتوتا كيا أكم نجا كيساني أنيس نجا كوتي سيني جداني سواتا توبي الرابية اللين قويا جمعتي نياتا أدى هججو في الديمة نياتا أدى ويدو كاروزين هججة arramutu makarooniin hojjechuu deema jechuudha. Makarooniin hojjechuu deema kanneen asitti qopheeffadhee akkuma agartanii kuni lukkuudha. Isin galee kuni lukkuudha. Lukkuu cire jechuudha. Foon lukkuuti. Kuni mootuu shunkurtiidha. Kuni mootuu qullubbiidha kan cinarra kaa'ee jechuudha. Kunis timaatimii ciree asirra kaa'adhe jechuudha. Kunis mootuu timaatim salsaa maajii jechuudha. Namni beekne hin jirtanii asitti mootu kan qopheeffadhee filfila aswadii kanneen qimamii kan barbaachisan jechuudha. Kanneen akka kamuunaa kun mootu firii dimbilaalaatirraa hojjetame jechuudha. Tokkoffaadha inni. Kunis tokkoffaadha. Baay'ee tokko namatti tola. Kunillee yoo yaadattan taate faabrikaa jedhuun isaanii barbarree jechuudha. Galee barbaree akka biyya keenyaa sanii garuu akka barbaree Itoophiyaatti dhaamii hin qabu hin urgaa'u malee hin tolcha jechuudha. Nyaata midhaayisa jedhaniiti asitti kunisoo qidda. Ani zayitii kanallee na fayyadama. Garuu zayitii filatamaan kan fayyadamu qabnu kana jechuudha. Isiniin jedha. Inni kana zayitoonidha. Akkuma argaa jirtanii zayitoonidha. Firii zayitoonirraa hojjetame. Kanaaf kan feetan filattanii hojjechuu ni dandeettanii hanga xumura hojii kanaatti isiniif waraabaa. Akkuma seentanii Su'aadaa tuubii subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa fi jajjabeessaa isiniin jedha. Chaanalii haaraa jajjabeessaa isiniin jedha. Amma jajjabaataan jira. Alhamdulillah akkoo duraatii miti amma hidhata kanatti tolee jira. Akka isinitti illee tolu akka isinillee jaalattanii viidiyoo kiyya daawwattanii jalatti koomentii na barreessitanii na jajjabeessitan hawwii isinirraa qaba. Galatoomaa garanumaan gara hojii isin geessaa na faana turaa isiniin jedha. Viidiyoo hanga xumura naaf daawwadhaa isiniin jedha. Galatoomaa warri hanga kanaan dura na jajjabeessaa turtanii hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Warri amma ganaa dhuftanii maatii na ta'uu deemtanillee hedduu takka na galatoomaa isiniin jedha. Ani Su'aadaa tuubiidha. Intala keessanii jajjabeessaa asumaan kara hojii zayitii naqachuuf deemaatitti na eeggadha. Okay, walitti deebinee jirra. Shunkurtii fi zayitii waliin akaa'aa jira. Akkuma beekamu kuni lukkuudha. Isinitti argisiisee jira duratti kuni lukkuudha jechuudha. Asumaanuu Jumaa Mubaarakee isiniin jedha. Baga guyyaa jaalatamaa guyyaa Jumaa kana baga itti geessanii isiniin jechuun jaaladha. Har'a nyaata ruuzirraa gara makaroonii deebisnee makaroonii paastaadha. Paastaadha isaanii makaroona mashamil jedhuuni jiree arabaa jechuudha. Bifaan itti bilcheeffannu sanirraa adda jechuudha. Kan isin agarsiisuu barbaade bifa sanirraa adda mashamila. Kuni lukkuudha kan amma dabbasaa jiru. Filfila aswadii itti naqaa qimamii itti naqaa lukkuu waan akka sirriitti dabbasa jechuudha. Dura dursee lukkuu dabbafadhaa osoo salsaa fi timaatimii itti naqne kana dabbasa jechuudha. Timaatimii boodarratti naqa jechuudha. Egaa timaatimii kiyyatti naqee jira. Salsaatu naafa achi boodarraan qimamii kiyyatti naqa jechuudha. Eeywa hada salsaadha. Jabaadhaa daawwattoota fi kabajamtoota hordoftoota kiyya. Kunoo bifa kana walitti dachaanee jirra. Waxiin kiyyallee tolee jira. Amma paastaan kana paastaa namni hin beekne hin jiru. Pasta spaghetti jedhaniin isaanii
bishaan kanatti naqa jechuudha. Caccabsee asitti naqaa jechuudha. Hanga xumura viidiyichaa daawwadhaa. Kun waxiin kiyyaallee akka gaariitti toltee jirti. Baay'ee mi'oofti, baay'ee bareedduudha. Ani dursee sirriitti qolaallee waan ta'eef baay'ee tokkoon bareedaa mi'aawaa dhama qaba. Kunoo bifa kana qopheeffadhee jira jechuudha. Eeyyen makaroonaa mashamila hojjanna jettanii warreen itti dhimmamtanii warreen yaaddanii akka itti hojjettan barbaadanii haalaan hojjedhe kanallee hojjechuu dandeettanii. Makarooniin haala hedduutti hojjetama. Feetan diimaa, feetan adii, feetan bakka akkaan hojjedhu kanatti illee hojjetan. Asitti immoo kireemaan qopheeffachaa jira jechuudha. Kireemni biyya Arabaa kana keessatti kireemaan beekama jechuudha. Makarooniin kun kireema suuqirraa bitama. Abbaan barbaadan aannanillee hojjechuu dandeettanii. Garuu ani kan filadhe kireemicha kana jechuudha. Baay'ee xaa'amni isaa natti tolee natti mi'aa waan ta'eef asitti dhadhaa maankaa takka dhadhaa kamuu fayyadamuu dandeettan jechuudha. Kunillee daakuudha. Daakuu duqeetirrallee hojjetuu dandeettanii itti dabalachuu dandeettanii kafeetan itti dabalachuu dandeettanii. Ani kanuma na bira jiruun fayyadamaa jira jechuudha. Dhadhaa kafeetan maankaa takka keessa buusuu dandeettan. Maaliif zibdaa jedhama. Zibdaa kaartooniin dhufu jira. Isallee kuttanii keessa buusuu dandeettan bakka kun hin jirretti jechuudha. Xaa'amni isaa mi'eessa jechuudha. Kireemii kana dhadhaan akkasii mi'eessa jechuudha. Tolikaa kunoo makaroonillee caccabsee asitti naqee jira. Paastaa jennaan mire paastaa kiyya hunoo caccabsee itti naqee jira. Hunoo kanumarraa caccabsee tokko cabsee itti naqeanii maatii hedduu miti maatiin nyaatu xiqqishuma waan ta'eef ani silaa lama fayyadama ture osoo maatiin hedduu ta'e tokkichumaa fayyadame jechuudha. Tokkicha san cabsee itti naqee jira. Bifa kana caccabsitanii itti naqattanii hayya nafaana turaa isiniin jedha hanga xumura isaatti. Akkatti waliin dhooftan jechuu akka waliin hin qabanne sooqiddaatti godhamee zayitii xiqqootti godhe jechuudha. Amma kanatti sooqiddatti godhe zayitiitti godhe. Asitti immoo kireemicha kiyya qopheessee jira. Asitti immoo waxii kiyya qopheessee jira jechuudha. Qayi waxiin fakkaatu maashaallah jedha. Har'a ani mala kiyyatti nyaata bareedaa nyaata qayyaree hojjechuun jaaladha. Gisee hunda roozii jedhan kanarra har'a baay'ee tokko waan gammachuu qabuuf viidiyoo waraabee jechuudha. Viidiyoo waraabee yeroo kaan yoo guyyuu roozii bichaa akka ta'u taatee natti tolu jechuudha. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota kiyya egaa kana fakkaataa kunoo tak jedhaa jira bareedaa jira jechuudha. Kireemichi amma xaa'amiin isaa baay'ee tokko mi'aawaa jechuudha. Bakka akka makaroonii keessa nyaata filatamaan maaliif jettee bashameel jedhama. Makaroona bashameel. Kanaaf waan beektan tokko waliif qoonnee waan beeknu tokko waliif qoonnee itti fayyadamuun baay'ee gaariidha. Isa kana hojjetuudhaan baay'ee hojii argata namni tokko mana ijaarsaa keessaa jechuudha. Dafee hojii argatan kan hojjechuu beekan dafanii si fudhatu jechuudha. Maallaqa illee guddaa siif kaffaluu siin jedha inshaallah. Daawwadhaa viidiyicha. Kunoo amma kuni saanii kanan beektan jedhe yaada. Saanii kana foroona keessa ittiin kaayama jechuudha. Tartiiba godhee amma daraaddaree makaroonii jalaan hafaa. Jala afaan makaroonii sanii fi kireemaa san waliin akkitti waliin laaqee jiran agartanii walitti naqee waa hunoonni kana amma jala afa jechuudha. Jalaa fi gubbaan sugoo naqaa itti dhufaa jirtan jechuudha. Amma waan hojjechaa jiru ilaalaa. Amma ani waan viidiyoon kana ofii kiyya waraabaa waan jiruuf
hanatiin tolle waan ta'eef itti gubbarra sugoo afuuf deema. Kun sugoon kana itti afee walitti dachaana jechuudha. Hayyee kunoo akkuma paastaa afetti sugoollee gubbarratti afee jira. Sugoon baay'ee mi'aa, baay'ee urgaa, bareedaa, nambar waanidha. Amma kun immoo asitti jubun mozzarella jedhama. Bakka hunda jira supermarketii keessa jechuudha. Jubun mozzarella asirratti firfirsitu maaliif diizaayinii isaa sirriitti tola jechuudha. Waliin qabatu sugoo fi paastaan kajala waliin qabu jechuudha. Gizee fuudhanu akka misaala keekitti kutuu muru jechuudha. Garaachi diimaa jalli adii gubbaan adii ta'a jechuudha. Akkasitti bareedaa ta'a. Kanaafan diizaayinii kana fayyadame isin kafeetaniin fayyadamuu dandeessan jechuudha. Eeywa amma makaroonii naa haftee gubbarra firfirsa jechuudha. Amma makaroonii gubbarra afe sugoo akkasitti afee kee ammallee makaroonii paastaa gubbarra afee jira. Amma mootu kireemaatu na hafa. Kireema gubbarraan gadi naqadha jechuudha. Kireemicha itti kennaqa. Kireemicha kana amma bakka isaa hunda waliin gaha jechuudha. Gubbaa isaa kanatti. Kireemicha waliin gahachaa jira. Furnoo banee jira. Uxurii warra kaadhee jira. Inni achiin eegaa jira. Kun amma kanaan irra firfirti jechuudha. Kunis amma jubun mozzarella sanii maaliif gubbaan isaa gizee amma ibidda keessa kaayamaa miti hindi mata jechuudha. Diimaa bareedaa ta'a. Viidiyoo qabadheen dhufaa jira. Na jajjabeessaa subscribe naa godha, like naa godha, share naa godha. Isinin jira jabaadha itti fufaa. Akka jettanii koomentillee akkanaa barreessitan isinirraa qaba jechuudha. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota Sa'aadaa Tuubii baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Egaa kaa'unoo kana fakkaataa banadhee jira jechuudha. Quxurii qaba laala dhibbarraa 150 ani 200 kaadha jechuudha. Maaliif dafee bahaa gubbaan isaa dafee diimataa, dafee jalaa fi gubbaa itti bana jechuudha. Isa kana jalaa fi gubbaa banuu qabdan yeroo kamiyyuu jechuudha. Jallis kophaa innis kophaa wal qixatti akka bilchaatu. Wal qixatti bilchina osoo hin taane amma akka diizaayinii jara akka wal qabatu akka diimatu fi bas. Kunoo gubbaan isaa diimatee jira. Kunoo bareedee jira, bahee jira. Kunoo amma akka keekatti gamana kutanii gamas kutanii tumaan saanirra kaatanii nyaachuu qofa. Ani sila amma saanirra murii kaayitiin isin garsiisaa. Nama muruu hin barbaanne ijoolleen gizee dhufte muranii nyaatu. Ani qopheessee jira jechuudha. Xumuree jira jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Na jajjabeessaa chaanalii kiyya laayikii godha, sheerii godha, hanga xumura isaatti daawwadhaa isinin jedha. Nan faana tura. Bye bye. Ciao.